haja مرozonten ififin ifgafada mustariya onne tuguru jurtu wando gongorati miti yoni fin al wando gongorati miti je samuti khanatime abban fede komil jere narabsu nafarsu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordofto ta khabjumtu um khanus akam balen kene qabdani fe qabdani akay sinage qabdan abdin qaba takafara wonni siginaamo fedu shamadran khenya obalayen kiya wade khara khaysati naadu fujirtan galatoma ammo wonni takatani sin daamu fedu لكوف سخيسن كومنت جلهن خاينا مالي فيويتي اسينيف بريدا متي نمني تك درج جيس تك دفي شرك لكوف سخيسن كومنت جلا فراتي ديرتين سنور دفتي شمرن قفتين نور دفني رقم خيسن كومنت جلا فراتني خر خيسات دفني اسين جيق وفاملا لكوف سخيسن كومنت جلهن خاينا اكما فوتو سريسيني خاي حاجه تنكنتي مقام بيجي خيا مسترياجا جما سنين دفتني جما خيساتي ديفما جمع خيساتي دفتني لكو سخيسن ناخاون دنديسنيتو لكو سخيسن جمع بيجي جمع كومنت جلهن خاينا وجولين شمرني اسيني في بريدا متي انا غدو زونتين ان عادي دا جمع خيار ركن هيك ابو كومنت جلهن اسغرو اسين نمني تكتك كومنت جلا لكو سخيسن فرتي خره خيساتي فيسن دي كوملا سنيفو لكو سخيسن كومنت جلهن خاينا سنجا ولو تكدرتي دونا تتكا مي ولما نغيفن ان شاء الله اكيسنس ناو جري فتنجيتين غبوسه كان قبن قبتني سكانتي چو جنان چلسه بيي ملي غراسين قبنوني دغيسا بيي ديغاف لفه قيروتين سيدا جراي جارتا مادي كينيا رانياته ولاتي نو بارتا جيسان ارغينه نوتي يرغرامو دلچته غاغورا فنيسنيتي تسيساتي گلچته isa saba ko fite moti jette farsita godani san qorretti hurra gurte arsita erganu fin debisne gaafi keenya kaleessa gali shoddota keetti way masara keessa sirna darbe farsite nutti kakastamada bolla qoqqottu kana sumatu itti bada irra qabaan inta'u wal beekna bareechine bosetti itin tolfattu eleen ishileechine haati ko abjuu argite mootii ta'uu koon beeka jettee qoste dhiigatti gubbaa keenyatu seeka si oolchu bombii qabee inni darbe lubbuunsa amaanaa nyaatte gantuudha sinanqatu cubbuunsa ilmaan keenya gabbarree teessoo irratti ol baate harka siif laate ciniinta saree maraate taate obsatu daangaa darbeeni wallaallate safu kan mugees dammaqeera oromoo sichirrafu sodduu ijaarte usnaan tuffii ummata ballaa jawaaritti dabarte ijan qabdu mi'a ballaa gaafa gamteef aanteedha qomootu waliin naadata erga diddee tuttuqte ija abbaatu eeggata afaan immurin obboleetii teenya erga tuttuqee diddee ija abbaatu eeggata jetteen saa dhugaa isiiti ijee fi abbaatu eeggata ijitii tan yoo kana namni dhufee na keessaa furdee marka san qafarraa qabu eenyu ana Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa ajjeesaniiti qabri jala geessan garuu sagaleen isaa ummata onnee ummata miliyoona 50 keessatti sagaleen isaati fi jechoonni isaa inshallah gana fuulduraaf kitaaba jechoota Haacaaluu inni barreessu teenya fuuldura keenya bal'ina fuuldura keenya bilisummaa mana ama bar akkamini beetani Haacaaluu ko ajjeese kun ifi fajjeese malee Haacaaluu ajjeesne Haacaaluu yodi Haacaaluu miliyoona 50 jira Haacaaluu hinduune sanifu bolla Haacaaluu da qote san ifiif qotete malee Haacaaluu fin qonne jechuudha lennu Haacaaluu rabbi dilii isaatti araaramu Haacaaluun tokkichisa yoon raaduu Haacaaluu miliyoona 50 jira Haacaaluu miliyoona 50 biyya ambaa keessa jiru fi biyya fi keessa jiru rafuttun jiru boo jira iyyu jira jechuudha lallabu jira haqa Haacaaluu baasuu fi bilisummaa barbaaduuf sanifu bolla gizee qottee ifumaaf itti qofta jaanii hammishee warri bolla qotate Haacaaluuf qonne hammalee ifiif qotatanii hayyee warri ammoo comment jalatti subscribe barbaadu takka channel kee guddifachuu takka YouTube irraa maallaqa nyaachuudhaa fi viidiyoo yeroo tanaan martaa waliin anjuu dhiifama naa godha subscribe keessanis like keessanis comment teessanis qabaddaadhaan raadii maaliin isin jaa subscribe warri akkasii kana godhee jiraatu yoo taate subscribe keessan humaa takkas naaf hin godhu narraa deeffadhaadha isinillee diimaa nageettiin isinin jaalannu maalii fi waan hin fedheef hagalakkisu fedhu saba kiyya bira dhaabbachuuf hagalakkisu fedhu maallaqa barbaadaaf hagalakkisu fedhu channel guddifachuuf hagalakkisu dhimma kiyyaanaaf beekata
Kana beekus ni jira anis nin beeka dagaru ati tokkichi hajecha kana jiru comment jira deeme subscribe ke defadun sinja warri ammo comment jira atini yero amman tanata na kasi subscribe no goda atinis comment hin kannatina subscribe na gota yiratin na rade fadda yerontu yero subscribe ol kodatani miti yerontu yero like ol kodatani miti yerontu yero sagalee hanqa dandahaniin xiqqeenya dandahaniin bakka dandahanii ummata ormooti sagalee tahan anis alhamdulillah hanqaan danda'utti gabbee hiriira bee lallabee abiyyi daqee silaataa hayatee aangoodaaniin darba garuu gaa waan hin dandeenyeef jecha asumaanii shamarran keenya mana arbaa keessee ruuf sagalee ta'u jira jechuudha qophiin keenya kalellee akkuma tuffee dheengadda mushkalee miti dheengadda akkuma tuffee jira galakseen jira ijoollee shamarranii mana arbaa keessee sadii yaada kannachiise arraan tana nama afurii mokkanaatu sagalee waatsaabiin na ergee jira isin akkuma isiniin jetti beejin khiyya qaasira gartan kana mustariyaa jaa achiin dhuftanii lakkoofsa keessan kara keessaatiin na ergitanii takka immoo lakkoofsa khiyyaan isinii ergee waatsaabiin sagalee teessan naa keessanii qophii akkana isinii qopheessuu ni danda'a garuutu lakkoofsa keessan comment jilan kaahina isinuma jeeti malee ana jeetimi khara shamarran keenya haadiibnu arraan tana toora nama afurii moo nama shanii kanaan qabaddee dhufe hanquma haalli yeroo itti naa dandeettiin irraa isinii sagalee isin dhageessa khara obbaleetiin nyita duraa yaada barru yaada obbaleetii teenya ta duraati tuni tamam yaada isin dhaggeeffadhaadha rakkina uummata kiyyarra jiru yoonii fi hamilee qaamaa fi qaamaayyoon bira jiraanillee qalbiin uummata kiyya biraan jira saniifuu sagalee kana uummata kiyya biraan naageete xiqqaattullee warri na dhaggeeffachuu jiru akka waan uummata kiyya laalamaa jechuu akka waan uummata oromoo laalamaa jechuu xiqqaattullee uummanni na dhaggeeffachuu jiru agalli ishee namni qubni takka illee maa dhaggeeffanne akkasii yaada obbaleetii teenyaa ta duraa eegallu. Hayyee jaalatamtoota fi kabajamtoota ummata Oromoo maraaf nagaan koo kan jaalalaa iddoo isin jirtan hundumatti isiniif yaa baay'atun jira. Iddoon dhaloota koo Shawaa Lixaa Anaadaa Bargaa magaalaa Mugarii iddoon ammatti argamu immoo Dubaay keessadha. Kanaaf waa'ee artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa wareegamaa artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti yaadan qabu waan immoo gaddananii artistii keenya Hacaaluu Hundeessaaf qabu aga tokko ibsachuu barbaadeetini Hacaaluun nama baay'ee iddoo uummata Oromootiif iddoo guddaa qabudha. Wareegamni Hacaaluu Hundeessaa yoomillee kan ummata Oromoo keessaa baay'ee akka kootti kanan yaannedha. Kanaaf wareegamni Hacaaluu baay'ee na gaddisiisaa yoomillee kan keessa kootii ba'uu hin dandeenye. Kanaaf Hacaaluun nama ummata Oromoodhaaf iddoo guddaa qabu shoora olaanaa kan taphatedha. Hacaaluun sababii maaliitiif lubbuu isaanuuf ummata Oromootiif dabarsee maalidhaan ka'eetii kan jedhu hundumatti ummata Oromoo hundaaf yaada koodha. Kanaaf Hacaaluun aga yoomitti dhiitamnee jiraanna, aga yoomitti fatamnee jiraanna, aga watti gabrummaadhaan jiraanna jedheetoo ummata Oromootiif kan wareegamedha. Kanaaf nuti hundumti keenya iddoo jirrutti bakka jirru hundumaan wal gurmeessinee amantii fi wantoota garaagaraatiin osoo waliin qoodiin tokko taaneetoo dhiigaa obboleessa keenya artistii Hacaaluu akka baasnu abdiif amantiin qaba. Kanaaf baay'ee natti dhaga'ama wareegamni artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa yoomillee kan keessa kootiin baane bakka du'a artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti dubbachuunis jechan dhaba baay'een gadde baay'een boo'e garuu boo'amee wanti ta'u wanta hin jirreef kanaaf hundumti keenya tokko taanee otoo wantoota garaagaraatiin waliin qoodin artistii keenya sanuuf jedhee wareegame isa uummata Oromootiif jedhee lubbuusaa dabarsee lubbuusaa aarsaa nuuf taasise kaayyoon inni irratti lubbuusaa nuuf dabarsees maalidha maalirratti hundeeffateeti isa jedhamu hundumasaa kaayyoonsaa yaannisaa akka karaatti nafne uummanni Oromoo hundi keenya tokko taane wantoota ittiin wal gargaaruu qabnuun wantoota ittiin wal bira dhaabachuu qabnuun tokko taaneetu kaayyoo obboleessa keenya lubbuun isaa irratti wareegame kana akka galmaan geenyu abdiif amantii uummata Oromoo biraan qaba. Kanaaf wantoota ittiin wal gargaaruu dandeenyu yaadan tokko taane wantoota garaagaraatiin tokko taane otoo waliin qoqqoodin hundumti keenya artistii keenya Hacaaluu qaalii ta'e kana isa dhabne kana lubbuusaa dhiigasaa akka kaffallu abdiif amantiin isin biraa qaba.
kanaaf immoo uummata Oromoo maraan maatii Hacaaluutiif jajjabina isinii jira hiriyoota Hacaaluu hundumaaf jajjabinaa fi obsan isiniif hawwa. Okay. Obboleettii keenya galatoomii hedduu takka galatoomii atilleen bakka jirtu rabbiin qaalinni si cinaa dhaabbatee nagaa fi fayyaa sitti haa ta'uun siinjaa uummata Oromoo hanqanumaa sagalee taatee fi bakka mana Arabaa keessatti bakka jirturraa sagalee ta'uuf keetiif hedduu takka galatoomiin siinjaa isin hundinuu yaada akkanaa dabarfachuu ni dandeessan inshaallah. Uummata keenya shamarran keenya boodaan haasaata shamarran keenya kan karaa obboleettii lammaffaa deebinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lammigo akkam jirtu naga jirtanii bakkuma jirtanii rabbiin isin bira haa jiraatu hamtu isin irra haa qabu isiniin jedha. Inshallah abshira injifannoon teenna inni keenya lafan badu amri rabbiitiin teenna miti inshallah rabbi keenya kadhachaa qabsoon teenna ittuma fuftii isinis rabbi haa qarqaaru. Rabbiin humna isinii haa kennu isiniin jechaa yaadni kee xiqqoo wanti hanqaba wallaala kiyyaati yoon dogongorellee narra laalina. Warroonni asirratti liivii waraabdanii wantoota miidiyaa garaagaraatiin haasoftan hadaraa wanti ani isinii dhaamadhu akka nama foon keessaniititti icciitii keessan irraa of qusadhaa. Yeroo haasoftan waan haasoftaniif waan dhiiftan addaan beekuu qabnaa. Hundi keenyayyuu namni maqaa Oromoo himatu hundi isaatu ol bahee namni hundinuu haasa'uu mirga qaba mirga isaati. Haa ta'u garuuyyuu wantoota haasawamuuf wantootaan haasa'amne addaan baafannee dubbachuu qabnaa isiniin jedha. Inshallah tana keessa akka diiniin arganne haasawa keenya keessa dubbii qocatee akka icciitii keenya hin baasne haasawa keenya haasofnu keessatti dubbii keenya waan nu baasuuf waan hin baafne dubbiin kun bahuu qabne beekuu qabnaa isiniin jedha. Kun haga wallaala kiyyaatiin taani ammootu isin caala beekeetii miti dhiifamas narraa ta'a isiniin jecha. Ammas deebi'ee yoo sabboontota keenya keessaa namni tokko yookaan duuba hafee yookaan miidiyaa irra ol bahee dubbatu dhabe keessaan dhaqaa gaafadhaa rakkoo maal qabda maaltu jira jedhaatiin yaada wal jijjiiraa namni kun maal rakkatee walirraa hubadha. Miidiyaa irra ol baatanii maqaa wal balleessuu fi yookaan ebaluun kun akkana ta'e oduu garagaraa wantuman taane walitti sufnee ebalu bitame maal wantoota akkasiisan irraa of qusadhaa nama keessan gorfadhaa yoo makka namni nama ta'e namni dogongorre hin jiru nama keessan jalaan dhaqaa osoo miidiyaa irra wal baasu hin taane wal gorfadhaa. Keessatti wanta jechi kana jedhee faga nama tokkooti haga wallaaltu takkaatitti wanta na dhagaame keessa du'aa Hacaaluutiin duratti waa baay'ee deemaa ture. Walistoota teenya baay'ee irratti isa bichaa yoo son taane maali ebalu akkas ta'e ebalu wayyaanee bitame maal wantuma waliin argaa turre. Kun jedhamuun qabu maaliif namni kun adda jazaan isaa akka dura dabre dagatamuu hin qabu. Osoo jecha kana ol baasaniitiin miidiyaa gubbaasuuf hin deemne dura jalaan dhaqanii waan jiru qoratanii sababni isaa duuba isaa maaltu jira icciitii wanta kanaa maali'anii erga birkeeffataniin booda deebi'anii ammootu waan yaadan dubbachuun mirga abbaatii garuuyyuu dubbachuun duratti dura wal sattaraa icciitii keessa waliin baasinaa diinaa waliin kenninaa isiniin jedha lammii kiyyaa kun haga wallaala kiyyaatiin taane ammootu isinuyyuu naana caalaa beeytanii yaada xiqqoo obboleettii teessan irraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettiin teenya lammaffaa ishiidha. Yaada isii agartanii jirta yaadni isii yaada bareedaadha icciitii keessa waliin baasinaa hambaa waliin kenninaa jettee gorsa uummata keenyaaf dabarsitee jirti. Okay. Obboleettiin teenya sadaffaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaartanii fayyaa keessanii hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbi isin irratti haa jiraatu isiniin jecha itti aansuudhaan wantiin isiniin jechuu barbaadu ilmaan Oromoo ofumaa keessanii ofirratti hin duulina maaliif
isin jechuu namni yaada tokko ka ibsu taate ati ka akkana jettanii yoo isin ofii keessanii hamilee walii cabsitan namni biraa immoo diinni maal akka isiniif yaadu ofuma keessanitti tilmaamaa jechuudha. Ofii keessanii namni wallaalan hin dhabamu jechuu hundi keenyayyuu wallaaladha. Wallaala ofii akkamitti karratti sirreeffatan jechuudha gorsaani malee arrabaa fi lolaanii miti jechuudha. Obboleessi keenya tokko yookiin obboleettiin teenya takka waan hin taane yoo qaisiin haasoftu taate kara koomantii irratti dhaqaniitiin arrabsuu osoo hin ta'in kara keessaatiin seenanii wanti kun siif hin ta'u, wanti Oromoo jeequu, maqaa Oromoo xureessuu wanta akkanaa kana irraa of eegi obboleettii jechuu ni qaban malee koomantii jalatti ati sareedha ati akkanaati jettanii warri wal arrabsitan of qusadhaa isiniin jedha. Wallahi gaddi Haacaaluu Hundeessaa hedduu garaa nu gubee garuu akka Oromoo takkaatti jechuudha baay'ee tokko natti dhagayame isiniin jechuu barbaada. Fuula Facebook irratti ba'ee dubbachuuf waan hin feene fi maaliif namni jechuun sirriitti sammuu jabaa qabu dubbatuuf wanni yaaduuf garuu immoo isin achirratti yoo namni waan hin taane dubbate arrabaan nama arrabsitanii akkana namaan jettanii waan ta'eef kanaaf sodaatti shamarran teenya jechuudha. Kanaafuu kanarraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaadetti inshaallah of dura keenya bilisummaadhaa dhiyaattee jirti yeroo dhiyoodhaa jabaadhaa jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هي أبلين تاني تصدفع ما شاء الله تبارك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني خيادة بريدة عدوتك قلتو مين سينجا دي بيتين إن شاء الله تبيسي تنردي يا دخلنا دا أوكي أبلين تاني تعرفها يعني سي إيرادة وان ما يرون تكشو ديمتيش توف بروفين ديسا يا دا جوابان خي سافر دا لأنه أما أنت أبلين تاني تاني يا دي سيري كيف دامينا وجين Minna obboleettii gaarii akkamii maal fakkaata jiruuni waan ani yaada keetirraa fudhee dubbachuuf kan moo yaada kootis dabarfachuu barbaade siif galee Oromoon bakka ma eenyumattuu ulfaateera. Ani garuu hin beeku Oromoo ta'anii jechoota adda addaa wantoota hin taane barreessa oolaniif garuu hin beeku malee eenyuma keessa gadda eenyu keessa Oromoo dhugaa ta'an eenyuma mana eenyutu qeeraa waan ta'eef maal gochuu qabna maal irratti murteessuu qabna nuti amma umurii keenya kanaan wanta gochuu qabnu ni dandeenyas waan ta'eef maal gochuu qabnaadha wanti irratti namoota barbaade walitti dhufnee waan tokko akka Oromoo Oromiyaatitti gochuun nu barbaachisa hojjechuun nu barbaachisa jennee footoo yookaan immoo Facebook marraa ba'u bicha osoo hin taane maal gochuu qabna maaliif furmaanni maali gargaarsa akka Oromoo tokkootti narraa ga'umsi godhamu maal gochuu qabna kan jedhudha. San irratti mee gareen namoota walitti dhufnee osoo irratti mari'annee waan tokko goone baay'annee Oromoon bideen jechuun bu'aa hin qabu kutateetuma Oromoo ofirraa hidda gabrummaa kana buqqisuu dandeenyutu dhabame obboleettii yasiin jira garaan baay'ee na gubateera kanumaan jedhame namoota itti babbaa'isiitoo kan akka kiyyaatis hin jiraachuu malu baay'ee bileen jechuun hin danda'ama naa kanas hin jira obboleettii ko obboleeyyan kiyya wadi sagalee na erge nama hedduutu hafe ammaan tana sagalee nama afuriitiin jechuudha. Sagalee nama afuriitiin viidiyoo kana keessatti isiniif dhiyeessee jira. Namni sagalee na erge hedduu jira garuu warra yaada dheeraa dabarfatee jira warra yaada dheeraa dabarfatee qophii itti aantutiin isinii godha inshaallah. Ammaan tana kun warra yaada gaggabaabaa daqiiqa 2 daqiiqa takkaatii namni afreen har'aan tana isinii dhiyeesse kun warreewwan yaada keessan daddeereeffattanii dabarfattan inshaallah boruun eeggadhaa boruun isiniif dhiyeessa. Akkasuma obboleen teenya takka yaada isii keessan maal jettee sooshaal miidiyaa gubbatti ol baanee takka ammoo Facebook gubbatti saatoo bakka takkatti laayivii seennee waraabuudhaaf ummata koomentii jala deemee nu arrabsaa ummata san sodaannee waan isin jettu na fakkaate sagalee isii keessatti isinillee dhaga'uun dhabdan. Maaliif sodaachuu qabda? waan takka taniin godheettee mataa kan keetiif godhuu deemtu mataa kan kee sodaadhu malee ilma namaa sodaatin rabbi booda haadhaa fi abbaa keeti haadhaa fi abbaa kee booda mataa keeti mataa kan kee sodaadhu malee ilma namaa sodaatin rabbi sodaadhu malee ilma namaa sodaatin
maaliif jecha rabbi ilma namaa sodaate ayyi sababnummaa irratti ilma namaa sodaatu tokko hin jiru yaada kan keeyoonii fi wanni hin angoruu deemu kun dogongora hin qabu waan kana niin baha laayifii seenetiin ummata kiyyaaf mormaa kan jettee lubbuun tanteetuun wanni kun dogongora takka hin qabu godhi kasiin jettu taate seentee godhuu qabda kafedhe si arrabsu kafedhe si hafaarsu kafedhe waan fedhe siin haajoo abadan jecha ilma namaarra laaluun qabdu anima video kana maree gadhiisuudhaaf nama hedduun naan jaa dubartiirraa hin bareedu dhiisi umma kaanus video muruu hin dhiisu video muruu hin dhiisu maaliif ani wanni hin angoruu deemu kun dhiiroo wanni kun naaf ni tahamu naaf hin ta'u lammii kiyyaaf ni tahamu hin ta'u mataa kiyya kana ifiifin if gaafadda deebi'ee ilma namaa gaafachuu osoo hin ta'in ifiifin if gaafadda koomentii namaa laalee abdii muruu osoo hin ta'in ifiifin if gaafadda mustariyaa wanni itti godhu jirtu kun waan dogongoraati moo waan dogongoraatii miti yoon ifiin waan dogongoraatii miti jee sammuutii kanatti hime abbaan fedhe koomentii jedhan na arrabsuu na faarsuu na jaalatu na jibbu niin godha waan kana maaliif ifiifin ifa jaja mataa kiyya kana yoon koomentii namaatti garagalee laalee hamilee cabse silaa zamaanii yuutuub kana dhiisee irraa galeyan silaa jecha namaatiin jiraadhe ture hanqaa YouTube dhiise silaa ilma namaa akka ilmi namaa na godhee fi akka ilmi namaa jechoota naan jiru fi akka ilmi namaa na arrabsu silaa laalee zamaanii social media irraa galee mana taa'ee akka isaan mana taa'ee naan jaansanii jechuudha garuutu abdii hin muru manaas hin taa'u akkuma kana jibbiru kana jaalatus jira akka kana arrabsu jiru kana na kafaarsus jira nuti ijoolleen shamarranii wannummaan itti xiqqoo guddoof hamilee cabsinuuf takkaa'u hin jirtu obboleeyyan kee kafedhee si arrabse kafedhee si dhiise laayivii bee waraabuun kiyya kun dogongoraa miti sammuun ta'ee yoonaan jette seeneetii waraaba dhiisii immoo hin taane yoonaan jette niin dhiisa lubbuutiyaatu anaa ifa jaja malee ilma namaa nana jechu koomentii na arrabsaniif boru laayivii bee waraabuun dhiisu koomentiin jecha naan jaaniif boru laayivii bee waraabuun dhiisu saniifuu ijoollee shamarranii warri feesbuuka gubbatti ol baatanii yaada keessan sagalee oromoof ta'uu feetan abadan ilma namaatiif nu arrabsanii fi dhiiraa waan hunjaa fi shamarran miidiyaa irraa hin toltu hunjaan jettanii abadan hin dhiisina maali sababni irra dhiistaniifu akka sammuun teessan isin ajajjata malee akka namni isin ajajan ta'ina sodaa namaatiif waan takka godhuu feetu hin dhiisin ilma namaa hin sodaatin rabbii khaliqa kee sodaadhu ilma namaa kabaji kase kasin kabanyeen kabajin yoo tokko si arrabse dhibba kase faarsuu jira sagalee ummata keetii ta'uudhaaf ani maanta nagama keessaatiin dhufanii musariyaa dubartiin miidiyaa irraan toltu deebinaan jaan dubartiin miidiyaa irraan toltu maaliin godhu jira miidiyaa gubbaan maaliin godhu jira dogongora kamiin dubbachuu jira ilma namaa kam jala deemeetiin waan badii dalagu jira mana kiyya keessa taayitiin sagalee ummata kiyyaa ta'u jira sagalee ummata kiyyaa tahee viidiyoo kiyya nagee kiyyaan gallakkifachuu jira rakkina shamarran keenya biyya arabaa keessa jiru tokko yoon argine hin ibsa yoo hin agarre waan mana kiyya keessaa qoflaa fi tapha jireenya kiyyaatiin gallakkifachuu jira maaltu ilma namaa naqe hin naqu dilii yoon ifin dalagu jira dilii kiyya sanuu wal gorsaa jira rabbiin akka shariyaa yoo deebinis na gorsaa yoon ifin gorsa keessan san hin furanne rabbiin qaaliin dilii kiyya naan gaafataa jechuudha saniifuu warri jireenya namaa hedduu seentin jireenya namaa hin seenina immoo warri hamilee jechoota namaati jecha cabsitan jechoota namaati jecha hamilee hin cabsina waan isinii ta'uu dalagaa malee waan namni maal naan ja'anii namaa dhiisa maal naan ja'anii namaa ittiif jecha hamileen teessan isin hin cabin jecha namni nuun jaattanii hamilee hin cabsina yoo sagalee ummata keessanii ta'uu feetan karaa feetanii sagalee yoo taataniif ilma namaati jecha hin dhiisinaan isin hin ja'a obboleeyyan keenya afran sagalee asirratti ummata keessaniif taatan hedduu takka galatoomaan isiniin jaha warreewwan akkumaan isiniin jeetti obboleeyyan kiyya dhuftanii koomentii jala waan hin taane barreessan naaf hin barreessina subscribe keessa yoo feetan deeffadha subscribe umma kanarraa waajaan qabuun isiniin jaha wallah eegaan hamilee subscribe dhabe tureetiin jiraan eegaan hamilee subscribe dhabe subscribe like share godha jechuu eegaan dhiisee tureetiin jira maaliif yeroon ammaatu yeroo subscribe like share minaamin like wal kadhatanii miti yeroo waan dandeessuun lammii ta'e cinaa dhaabbattu lammii ta'e cinaa waan dandeenyuun dhaabbachuu jirra akkasuma obboleeyyan kee galatooma warri sagaleen akan ta'u warri kaanis viidiyoo boruurra ni eeggadhaa warri sagaleen keessanis keessan jirra WhatsApp keessa sagaleen keessan ni jirti viidiyoo boruurra ni eeggadhaan isiniin jaa hundi keessanuu gamoo beejitiin dhuftanii lakkoofsa kiyya isiniif ergee gamoo WhatsAppiin sagalee akka obboleeyyan keessanii kana sagalee keessan dabarfachuu dandeessan hanqa viidiyoo biraa akkanaatii walitti deebinu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh